Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Oromiyaa Muslim Broadcasting. Egaa gaafiin teenya akkuma itti fufteetti jirti. Sagantaa teenya sagantaa idaata bashannanaa ammas kun obboleessa keenya kana kamantaa loltuu kana gaafii gaafachuudhaaf eegaluudhaaf bagatti si ga'e isheen uummata muslimaa bakka hundi jiran. Bakki isin ga'e assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin teenya akkuma itti fufteetti gaafii wanti si gaafadhu. Umar ibn al-Khattab ambiyaa meeqaffaadha? Ambiyaa lammaffaa. Irra deebiyaali. Ambiyaa osoo hin taane khaliifaa lammaffaa. Akkas. Maashaallah Allahu akbar. Deebifte duraanis gaafii siin galiin qalbiitu gurbaa bira si jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota miidiyaa Oromiyaa Muslim Broadcasting baga iidee alfitrii bara kumaa fi dhibbaa afurii fi afurtamii lamaatiin isiniin ga'e jecha sagantaan teenya gaata bashannanaa ta guyyaa irraa iida kanaatiin kunoo bagatti isiniin ga'e jecha ammas obboleessa keenya qabannee jirra mee dura maqaa kee guutuutti himi. Maqaan kiyya Mustafaa Abdallaa Muhammad jedhama. Haa egaa maqaan isaa Mustafaa Jaaboo ijoollee bartanii jirtan hara sagantaa teenyaatti fun sagantaan teenya gaafii si gaafadhu naa deebiste. Umar ibn al-Khattab ambiyaa meeqaffaadha? Ambiyaa Umar jette. Umar ibn al-Khattab ambiyaa meeqaffaadha? Sadaffaa. Irra deebiyaal. Umar ibn al-Khattab ni beektaa mi? Umar ibn Khattab ni beekta. Ni beekta. Ambiyaa meeqaffaadha inni? Ambiyaan ta'a saabaadha. Saabaadha malee ambiyaan. Ambiyaa miti holafaadha. Holafaadha malee ambiyaan miti. Akkas sii galtee egaa sirreeffatee jira gaa. Bashannanaa teenya egaa akkuma itti fufteetti jirti ammas obboleessa keenya kana kunoo qabannee dhaabbannee jirra meegaa maqaa kee. Isaan ni bashannanii anoo bashannanu. Walumaan bashannanee jechuun beekaa mee maqaa kee nuween uummata keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbiin guyyaa Iidal Fitrii kana walumaanuu nu ga'e. Maqaan kiyya Maamee Ahmadiin jedhama. Mahmad Ahmad jechuun Maameen Kagizaayiti. Haa egaa obboleessa keenya yoo abbaa hoblaa kana daraniiti sagantaa teenyatti gaafannu. Mee sagantaa si gaafannu sagantaa keessa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rabbi isaa jaalatu ambiyaa meeqaffaadha? Ambiyaa khaliifaa jedha. Akkasi obboleessa keenya Ambiyaa lakkaatiin dadhabee mi'a. gaafiin teenya galtee fi jirtii fi haa Khaliifaa afuraffaa. Lammaffaadha. deebi'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota miidiyaa Oromiyaa Muslim Broadcasting baga guyyaa Iidal Alfitriitiin bara kumaa fi dhibbaa afurii fi afurtamii lamaatiin isiniin ga'e jecha sagantaan teenya ta bashannana ta guyyaa Iidaa ta gaafii bifa intarviiyuutiin gaggeeffamtu ammas akkuma itti fufteetti jirti ammas gaafuna karaa saada keenya dhufnee jirra ustaaz uummata muslimaatiin assalaamu alaikum jeedii maqaa keetii fi bagatti nu geejjiin guyyaa Iidaa kanaatiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بليان خيان خواجم في قالي هردسة أوروميا مسلم بروكاست جالت رقم من دغسن إن شاء الله مكان قيا درس عبد الله يوسف نجار إن شاء الله دلتها أنا هم بلشام قال قرتم لي مالكرافوتي رب سبحانه وتعالى قرتم لي هندا خيسان بقية تنت رب سناتيسو حمد رب سر راقبو خيرون دو قرتم لي ورد سنراقبو إن شاء الله تعالى بقى قرتم لي ربي بادي خواجمتو تنا قرتم لي نجام تورتني إذا هنا قرتم لي بقى ربي سبحانه وتعالى سنينجي إن شاء الله Akkasuma gaa sagantaa teenya ammas akkuma itti fufteetti gaafiin bifa gaafiitti gaafiin si gaafadhu. Umar ibn al-Khattab ambiyaa meeqaffaadha? أنبياء عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنبياء سنتين ربي قرتم اللي دلقا ساق قارون در رجالته أنبياء سنتين إن شاء الله خلفاء دا خلفاء قرتم اللي إسلام خلفاء الراشدين كيسا قرتم اللي إني لما فاري إن شاء الله تعالى ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota miidiyaa Oromiyaa Muslim Broadcasting sagantaan teenya gaa ta guyyaa idaata bashannana akkuma itti fufteetti jirti ammas ustaaza keenya imaama guddaa imaama masjiida Gandaraaree yookiin masjiidu Nuur
Ustaz keenya Ustaz Sabur qabannee dhufnee jirra. Umar ibn Khattab anbiyaa meeqa faadha? ما شاء الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ربي سرها جالته خليفه جتون ور افرن ارغم ربي ترى ارغ نبي ربي عليه الصلاه والسلام دبرا بكبواني امنتي تنا كيت سريت تغرتي امتك جيسو كيستي شورا غدا تبتن انبياء سنتين اني خليفه لما فاتي Suuraan ergama Rabbii du'a isaa beeksisuudhaaf buute suuraa tamii takka bismillah kami. Mbini wallahi. Mbini kana. Mbini. Mbini. Suuraa takka bismillah ka. Suuraa dhibbaa fi kudha afurii jiran quraana kana keessa. Dhibbaa fi kudha afurii kana keessa ka du'a ergama Rabbii beeksisuudhaaf buute tami. Surat Muhammad. Ambiyan. Wo siran tu. Akkasi. Bismillah kami. Bismillah betul. Bismillah yang kana takamu surah tan. Alhamdulillah. 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 Kata dia. Wila begitu sih gak di Istafi Suratul Nasr takamu iza aja. Jaja Nasrullah. Jaja Kamu kerja kan itu Oh, ini. ya telah ada suran doa ergama Rabbi doa bisa putih nagi rahmani serti ajar tu takka bismillah san mujai takamu surah san me muhim Suratul Nasri. Surah Nasri sudah ta. surah Iza jaa nasrullahi wal fathu tarabbin jan. Gafin dia telah mafa ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam nagi rahmani serti ajar tu di doa saya bisu lah surah putih takka bismillah tami. suratul gartee malee duu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam wanni gartee malee beesuudhaaf bu'ee akka gartee malee Abdullah ibn Abbas jaanitti suratul nasr jaanini izaa jaa nasrullahi wal fathu wariita annaasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaban suuraan tun gartee malee waa'ee duu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akka gartee malee dhiyaatee jiru beeksifti dubee inshallah. Bakka gara gaafii taanitti si dabarsa. Aye. Eega du'eeyoo inni mana jaartii isaa kudha takkitti keessa mana eenyutu du'e? Mana Aisyah itu radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu si raja itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya Oromiyaa Muslim Broadcasting amma sagantaan teenya akkuma tifuftetti jettetti sagantaan bashannanaa guyyaa Iidaa Iidul Alfitrii bara 1442 isin ga'e jecha amma sagantaan teenya obboleessa keenya wajjin akkuma tifuftetti obsaan wajjin tura. Mee ergamaa Rabbii beera takka jaartii isaa kudha takkitti keessa guyyaa du'u isaa mana eenyutu du'e kudha takkitti sana keessa? Hadiah. Hadiah. Carraa takka sibiil adda. Siya afaan jirti laal. Jeetanuma. Nama afaan jirtu. Baasa agarraa baasa. Asuma siya afaan itti agaruu gadi deegaasa. Beef. Oh, ini nak bete. Itu makan bihat. Lah kala. Anu ni negara. Dua sama anu si agar uti ati maga bas itu. Allahu Akbar. Bisa jira ga belisanya. Ha gawi de tetean to de gefadu. Ega adam ra egale namni ega umame boda. Namni hadamale dalati. Eenyu. Namni ada mana itu? Namni hadamale dalati eenyu. Nabi Adam. Nabi Adam. Abbani ka bacula. Iya. Ada singkap. Gua nak kali sinje. Aku mau. Nama hadamale dalati sinje. Abbani ka hadamale dalati. Ada mana? Hawa. Allahu Akbar. Devi sejira. Har gavi tiantu devi. Gavi tiantu. Adam ra egale ego umar rabbi umi ilanga maditi namni hadamale dalati eenyu. Namni hadamale dalati. Namni hadamale dalati eenyu.
abbaa malee dhalate malee haadha malee dhalate aadamu qofa. Haadhaaf abbaa malee dhalate aadamu qofa. Ana haadhaa fi abbaa malee hin jenne. Abbaan ni qabaa haadha hin qabu. Namni haadha malee dhalate. Haadha malee dhalate jechuudha. Hin beekne. Mee makura kaan hin beektu? Abbaa qabu haadha hin qabne. Kanaan dhufan. Akkasii. Hawa. 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 Waan qabu ni irraa. Sirri sirri. Uummata kaaniif akka qacarratti ibsarra kaa'uufiin gaggaafachuu jira. Nu hordofaa jechuudha malee. Gaafiif jeetan lammadaa. Eega Aadam irraa eegalee ilaan gammaayitti Umar bin Umar keessa namni haadha malee dhalate eenyu? إن شاء الله تعالى ورون بفكنا عند دلتني دو تجرا كون كأبا ملي دلتي تجرا كون كاسو مغرتي كهذا ملي دلتي تجرا نمني هذا ملي دلتي هذا تنجا هوا Donno soomana kana keessa simuutu itti beekta hawaasa musliimaa keenya kanaan nu gahe. Mudannoo na mudate waan inni iyyaan eddaa'e wanni ta'e sanis uummata zakaa fatirii wal fatarsiisuudhaaf addabaabayii masqalaa irratti wal ga'e waraanni haalan taanaan dhufee ari'uudhaaf mudannoo addaati kun anaaf. Tuntaan uummata musliimaa hunda mudatee ta magaalaa Finfinneetitti waan magaalaa Finfinnee teenya ta'uuf teenya dhabuudhaaf waan mudichi mudatte uummata musliimaa waan amma boodallee mudachuu deemtuu fi amma san furmaanee nu dhufee na fakkaate san tasi mudatteen baan akka dhuunfaa keetiitti. Akka dhuunfaa kiyyaatti. Mudannoo jee Ramadaana kana keessa si mudatte. Mudannoo Ni qaba gaa hawaasa musliimaa bageetti isin ga'e jecha amma sagantaa teenya akkuma itti fuftee jettee mee jiini Ramadaanaa seenee gammachuu gadda waan adda addaati jira. Tanneen keessaa ati mudannoo jee Ramadaanaa kana keessa si mudatte akkaan si mudattee taatis beektu mee takka uummata keenyaaf nu gahe itti haa bashannani jechuu feeneeti. Oo gamma Ramadaanaan afaanii qaba. Mudannoo biyya Mudannoon tiyyatu nama Ramadaanaan afaanii qabami. Dhugaa himi. Anta dhugaa tadha. Waan na mudate. Waan na mudate. Oo ni jirti irraanfadhe. San keessaa takka mudannoo akkamitti irraanfadha? Mudannoon irraanfachuu taate. Mudannoo Mudannoon guddoon qabdi. Takka himi. Isin xiqqashoodha. Biyya takkeettuma san itti nuun gahee hawaasa keenya. Guyyaanis guyyaa sommunumaan oolle kana fatara zaa furaanis geesse ani zaan asiif achitti na geessi jeetti siyyaanni asii furi naan jaan ganda kanatti furajee ganda sanitti achi deema asii furaan dabarte achi gun jirummaa ganda san achaanu san dhaqe dhabe tuni mudannoo dhagaa'e zaa furaa wal jala nyaachisuun mudannoo xiqqoo qabdi. Furaan bakka lamaan ta'aniitu si geesse lama jitu na geesse waan furtuun timira illee taatu kan qabdu harkaan qabu afaan goggogaa deeme. Afaan goggogaa deeme kanuma. Angkoyaa mana namaa sentee furuunis Mana namaati makaraarra. Mudannoon obboleessa keenya mudatte gaatana sagantaa teenya itti bashannanaa jirtanii bakkuma itti dhiitatti eeggachuudha jechuudha sanii. Akkas isiniif illee hunda dhaamsadhaamee jira. Gizee furaan isinii geesse bakka isinii geessetti furaayi deemnee bakka itti deemnu doyne bakka irraa masaniin dhagaette bakka irraa walla madda saniin dhagaette hin jarjarinii. Obboleessi keenya egaa gizee kan ilaalan mudannoo gama fakkaatti meegaa hordoftoota keenyaan nu gahe. Mudannoon inni qabu guyyaa tokko akka tasaa akkan atororaatiin bule gizeen ciise osoo hirrima qofiin jechuudha osoo waliin laalee hojjatan osoo hin eegaluun deemu galaan. Osoo gaatiraa qabdu. Kun magaalaa dhaqu maallaqa itti haajame maallaqa harkaan qabu buuka baasetiin buukni qiyya Awaash Baankiidha. Dirrii jirjiraa jirin qalamni taappellaa Awaash Baankiitii fi taappellaa gamtaa Oromiyaa gosa akka wal fakkaata. Ammaas wal cinaadha. Walitti dhiyaata. Inni qalamni wal fakkaata isinis wal cinaa manni wal jala wal gubbaa. Ana akka tasaa buuka Awaash Baankiidhaa fudhateeti
gamtaa oromiyaa Hussein Hai me. namni namaa katabu hin jiru an katabu hin beeku eenyu naa kataba jetiin bakka nama katabu kana jallaalee maqaa kiyyaa fi quxurii maallaqa kan gaafa deemu qarsheen kana jee katabe itti geesse Afaan maaliitiin katabde? afaan oromootiin katabe maqaa kiyya Hai gaarii. hoggaan itti geessu kana jechaan barreesse fitiin an jee ani nigdi baankii kaasatiin ingiliffaadhaan nama kottu barkee jira ingiliffaadhaan malee taatu ittiin kokabu Haya. duwwaan katabuun beeku nama katabatu naan keenye akkamittiin katabaan jeen Ha. ayyaa tana deem nama katabu deemi alaafitti minaan jechuudha solkuti wajji walloleetiin gurbaa wajjin hin jechuudha as deebee aaree afaan oromootiin katabee qarsheen kana jee itti geessa amma lagaa fudhaa fi akka lolu jira dafee jirjira wajjiniin ogguun buukaa wajjin itti coqannu inni gamtaa oromiyaati buukni yawaash baankii gurbaan laayitoo buukan asdirin Siraa kafalee takkaatu gosa ayoo yaa. Duraan irratti arra jettee waan baankii isaanii hin ta'iniin baga isin ta'ee sana. buukaa gisee ol qabu Sanumaan qabdu. buukaa gisee ol qabu Siraa kafalee ta'e. nama bara lallaayetti maal keessa qaqqayyee deeme beeku ta'e Waaga ji'a ramadaanaati jechuun waan ati silaa Mudannooti jedhama. halkan qamaatee guyyaa rafaa ooltu jechuu osoo hin taane dalagaa gisee kaan daleetu ala dalagaa ta'e dabalattee beela beeloytee agartee ummanni miskinaatis lakkaan gisee kaan warri waan qabne lakkaan akkana beelaa jechuu waan jedhamtu si agarsiisuudhaaf jiini ramadaan dhufe ati gaaqaatiraa bultee garuu dhiifama. Mee sagantaan teenya tapha shannisaa ammas akkuma itti fuftetti jirti. Ji'a ramadaanaa kana kabbara 442 kana soommanni akkatti soommanni dabarsinee maashaallah bifa bareedaan dabarsinee mudannoo ji'a kana keessa si mudatte rakkamee moota keenyaan nu bashannansiisa. بسم الله الرحمن الرحيم قاعدين قاعدين مالي يجدون إن شاء الله مدنون قرتي مالي هدو جرا مدنون قرتي مالي هدون قرتي أركم تو إن شاء الله نتيجة قويا قرتي مالي دلقة شاتي قلقلا قرتي مالي وان سلا ربي سبحانه وتعالى قرتي مالي رافرو هواس خيني قرتي مالي خم قالهم بلشا تيجي لنا إن شاء الله قويا دلقنا هل كان أمو صلاة أنسته دعوة أنسته مسجد قرتي مالي قبل هندتي إن شاء الله تيجي قرتي مالي لنا خنا هسه قرتي ملي مدنون برا مدة توجرات إن شاء الله مدنون سونيس تعدات مدنون قرتي ملي مدة ربي قرتي جرين يعني قيسه واحد دو سي قرتي ملي مدة شيسا واحد دو قرتي ملي سيركتي واشرك كابوس تيه وقرتي ملي سيرك خاص ربي سموده خنا رادو إن شاء الله تعالى ويا توكو وسمع قرتي ملي أكنت تيجي بكم دلقا صلاة دلقا جروتي akkuma isaatti soommana gartee malee osoo guddaa ta'ee jiru osuma gartee malee ilaalee jirku soommana bishaan tokko gartee malee bakka dalagaa sana kan fuudhee bakka kana ta'a bishaan gartee malee fuudhee tumaan akkuma soommana quban qabu bita soommana isaa quban qabu fira qo'e raafadhe taa'uutiin jira soommana gartee malee itti fakkaanne bishaan gartee malee fuudhee tumaan eegatu ta'e baa yaadadhe halaas maaf jennaan tana gartee malee mugaatii fi kana wajjin kanatu waan kana gartee malee smudata soommanni gartee malee kasii simbadu inshallah taala irraanfata waan ta'eef gartee malee namni gartee ni yaadata inshallah guu yaadatan dhiisu sanitu eera gaarii jan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam Ustaz ji'a ramadaanaa kana akkatti dabarsinetu dabarsine ji'a ramadaanaa kana keessa mudannoo takkaata si kubulchiisatu takkaata si ajaa'ibsiisu haalaatu mudannoo mee ji'a ramadaanaa kana keessa si mudatte takkamee hawaasa keenyaan nu gahe. إن شاء الله وأن مدنو نموذج كل وجبدون إنجرتو هاتو إن شاء الله تعالى يرو صومنا خنا نمني ويا قرتي بيتنتي دلقا إن دلقو نرفا رفي قرتي وبوك إبودا صلاة في خنس الصلاة تنرى مدنو نموذج أني إن شاء الله تعالى تكا صلاني ندبرين بيهو ويا تكمو وصو قرتي رفوت سلان أسري ده ساكودا لمرت الربر راكه هوجو كواني سبي نفكاتيجو صلاة نقلكا سان سني ساعة أسري تي الربط ديبي هوجو كوي كنا نادون ديتيجو سنتو نموذج Gaaffiin takkitti taasisee gaaffii afaaniiti. Gaaffii wannaan jiru jetta na dhaggeeffadhu. كفاك ربك كم يكفيك كيف كافوها ككمين كمين كنكم خلنا جي مالي سوية
Gaafii onaan si jaar deebisi saayya. Si daawwatu keenyaaf deebisiif. Maayikii sol qabadhu gaa. Afaanis. Saata keenya gaa takkaan nuuf takkittiin tan nama bashannansiifneeti abdii qabna gaa hordoftoota keenya gaafii takkittiin si gaafadhu ta'a afaaniiti gaafii takkittiin si gaafadhu. Gaafadhu. Gaa jeenee ta'eeti gaa. Gaafadhu. Deeggatina gaafii takkittiin si gaafadhu. Gaafadhu. Wannaan an jiru na jalaatti. Ayyee. Waan an jiru deebisee na jalaatti. Ayyee. Kafaa ka rabbuka kam yee kifkaafu haa kakamiina haameen qomate irraatti. Kafaa ka rabbuka kam yakfiika kifa Obboleessi kiyya keenya gaa xiqqishoolee taatu mokkoree jira. kafaa ka rabbuka kam yakfiika kifuka naaf gaasuutila. Infatoo obboleessi keenya bakka mokkoree jira sagantaa isaa sitti raadamna. Assalaamu alaikum. Gaafii takkittiin gaafii afaaniiti wannaan an jiru na jedhaatti. Dhaggeeffadhaa. Yoo kam taate gaacharraa takka biraan tisiidha malee tisiin ta'u ammas qalbiifadhu. Kafaa ka rabbuka kam yakfiika kifkaafu haa kakamiina kamiin kalaqii meen qoma kana jee sitti dheeressa. Danda'u. Sigaraasitu hin jira. Jee na ilaa jee. كفاك ربك يكفيك ربك ان شاء الله من قلبي فني بارك الله فيكم بقى قا استنى غني سكنت اي سافر تجرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي كفاك ربك كم يكفيك كيف كافها ككمين مينكم خنا جي كفاك ربك كيف كاف مالتم كافي جتيسا تكرس دي بيتا كده نايتي چاران كم دو لگي فدو طيب اي تكتي درات درات مكرت كفاك ربك كم يكفي كيف كافها ككمين كمين كلكي ربك كيف كاكا كم كفاك ما يستطيع ان تنتم هاغا انا ما ادو مدى سلايسي استان كان سغنتا تني هونداو نو وشن سي فكاتي ور سغنتا تني ورتو جوتان اما سكمتي تيرتي السلام عليكم ورحمه الله اما خرجا بي افان تدبرغا مدنو سا Anggafi kamera tafanin dendau. gavi sa kono ta mudannoo saa isin bashannansiistee jirtan fakkaatti gaafii harkaati. Saamiyya. Dhiibam. Na jarjareeti. Uumaa deefaan jetteen. Maal laga darbita. Inni mushakshakata. Mee akkuma haala jeessatti deebi'e. Kafaa gara buka kamya kifaa kuwa. Oka dadhabe olo. Maali? Mee mokore. Takkanaa tolu si deebi'e. Sana booda nan gaafatu. Kafaa gara buka kam kifkaa kuwa kamiin laki kurri mushakshakatan. Kafaa gara buka kamya kifaa. Abbaati boodeetu dura huttee kamiin taatu. Waan qabu gaawwataa sagantaa teenya gaawwarri hordoftoonni Oromiyaa Musliim Broadcasting sagantaa teenya itti bashannantan fakkaatti eegaa ammas hanga karaa biraa hin malletti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.